Akkam jirtu daawwattoota hedduu waliin tu'uuf amma kan isinitti agarsiisu serial number computer keessanii akka carraa computericharraa kan isinitti mul'anne yonnaa ta'e sistemii keessa seentanii argachuudhaaf akkamittiin akka dandeessanii isinitti agarsiisa jechuudha. Innis akkamittiidhaaniin search box irratti gara gadiitiin start buttonii bukkeedhaan kan jiru irratti CMD jettanii barreessitanii CMD jettanii eegi barreessitanii jettanii booda command prompt kan jedhu isiniif dhufa jechuudha gara irraa kan command promptiin eega isiniif dhufee isa hin gootu command prompt kun immoo eega isiniif dhufee booda asirratti maal gootu jechuudha WMIC kan jedhu eegi barreessitanii booda step tokkotu space bar itti buutu jechuudha. Eega isatti buutanii jettanii booda BIOS jettaniitu barreeffama jechuudha. Ammas space bar itti si'a tokko itti buutu jechuudha kan space laatu sanatti. Eegasii booda ammas maal goonaa get kan jedhu ammas ni barreeffama. Ammas space bar itti hin buutu jechuudha. Eegi buutanii jettanii booda serial number kan jedhu ni barreessitu jechuudha. Serial number kan jedhu kuni walumatti fufeeti kan inni barreeffamu. Erga walitti fufee barreeffame booda maal gootu keyboard keessan irraatii enter itti buutu jechuudha. Eega enter itti buutanii jettanii booddee serial number keessanii serial number computer sanaa isinitti agarsiisuu danda'a jechuudha.